Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoowwan waqtaa'oo guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Haga xumuraatti nu waliin turaa jechaa odeeffannoowwan ariifatoon akkasii fi qophiileen keenya akkasiin bira dhaqqabaniif immoo chaanaalii kana sabiskiraayib gochuun mallattoo bilbilaa jirtu tuquu hin dagatinaa isiniin jecha gara odeeffannoowwan guyyaa har'aaf qindeeffanneettan isin dabarsa. Ramaddiin barattoota bara 2017 yuunivarsiitii galanii barattoota Itoophiyaadhaaf ifoome. Itoophiyaan Al-Shabaab akka babal'atu goote jechuun Sumaaliyaan komatte. Pirezidaantiin Sumaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud Itoophiyaa irraa kan hafe biyyoota Sumaaliyaa keessa loltoota isaan nagaa eegsisan kaa'anii jiran kan akka Keeniyaa, Yuugaandaa, Burundii fi Jibuutii torbee kana daawwachuun isaanii dhaga'ameera. Kunneen hangafoota oduutii amma bal'inaan kan qindeeffanneettan isin ceesisa. Ramaddiin barattoota bara 2017 yuunivarsiitii Itoophiyaa galanii ifoome. Ramaddiin barattoota bara 2017 yuunivarsiitii seenanii guyyaa har'aa ministeera barnootaa Itoophiyaatiin ifoomee jira. Barattoonni bara 2016 qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhachuun qabxii seensaa yuunivarsiitii galmeessan ramaddii isaanii ifoomuun isaa beeksifameera. Haaluma kanaan barattoonni karaa marsariitii fi teelegiraam ministeerni barnootaa kaa'ee jiruutiin ilaallachuun akka itti ramadaman hubachuu akka danda'anis ifoomee jira. Itoophiyaan Al-Shabaab akka babal'atu goote jechuun Sumaaliyaan komattee jirti. Ergama nagaa Sumaaliyaa eegsisuu jedhuun loltoonni Itoophiyaa bobbaafamuun sochiin Al-Shabaab akka dabalu taasiseera jechuun ministeerri dhimma alaa Sumaaliyaa ibseera. Loltoonni Itoophiyaa bulchiinsa ishee keessaa akka bahan gaafataa kan turte yoo ta'u, ergama nageenya eegsisuu torbanoota muraasa booda obba'uu hordofee bakka isaa kan bu'u keessatti hirmaannaa loltoota Itoophiyaa ofii ishee akka murteessitu ibsiteetti. Ministeerri dhimma alaa Sumaaliyaa ibsa baaseen biyyoota loltoota isaanii Sumaaliyaatti bobbaasan 5 keessattuu loltoota Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuun ergamni sochii Al-Shabaab dabaluun alatti bu'aan isaan argamsiisan hin jiru jechuudhaan guyyaa har'aa beeksiseera. Kanaafis sababoota hedduu kan tarreessu yoo ta'u, ministeerichi ergama nagaa eegsisuu ittaanee geggeeffamu keessatti loltoonni Itoophiyaa akka hirmaatan akka hin feenes ibsee jira. Ergama nagaa Sumaaliyaa tasgabbeessuu gamtaa Afrikaa jalatti taasifamu ilaalchisee ga'ee Itoophiyaa fi Sumaaliyaa irratti xiyyeeffachuun ibsa kan baase mootummaan Sumaaliyaa wal dhabdee biyyoota lameen gidduutti mudatee akka qormaata guddaattis eeree jira. Sumaaliyaa keessatti irra jireessan Al-Shabaab irratti xiyyeeffachuun ergama nagaa eegsisuu gamtaa Afrikaa geggeessaa ture keessatti ga'een loltoota Itoophiyaa olaanaa akka tures ni yaadatama. Sumaaliyaa fi Itoophiyaan dhimma ulaa galaanaa irratti erga wal dhabdee hamaa keessa seenanii as aangawoonni Sumaaliyaa loltoonni Itoophiyaa ergama gamtaa Afrikaa jala jiran biyyattii keessaa akka bahan irra deddeebiin gaafachaa tureera. Kanaan dura Sumaaliyaan ergama nagaa eegsisuu gamtaa Afrikaa taasifamu keessatti ga'ee olaanaa qabaachaa hin turre. Kan ittaanee hojiirra ooluu keessatti garuu akka biyyaatti birmadummaa qabdu tokkotti ga'ee murteessummaa akka qabdu ibsa kanarrattis eertee jirti. Libaanoositti haleellaa Israa'el mana maatii tokko irratti raawwateen miseensi maatii 19 ajjeefaman. Libaanos keessatti haleellaa qilleensaa raawwateen daa'imman 5 fi dubartoota 6 dabalatee namoonni 19 ajjeefamuu qondaaltonni naannichaa beeksisanii jiru. Ollaa Tafaahitaa jedhamtu keessatti haleellaa gamoo abbaa darbii 3 irratti raawwatameen Ahimad Izaddiinii fi miseensonni maatii dhaloota 3 walumaa galatti ajjeefamuun isaanii himameera. Raayyaan ittisaa Israa'el haleellicha ilaalchisee hanga ammaatti wanti jedhe hin jiru. Haa ta'u malee irra deddeebiidhaan ibsa kennuun namoota nagaa irratti hin xiyyeeffannu jechuudhaanis waakkachuun isaa dhaga'ame. Israa'el torbanoota arfan darbaniif haleellaa kumaatamaan lakkaa'amu Libaanos irratti raawwataa turte ammas jirti. Haleellichaanis hidhattoota garee Hizbollaa kan Libaanos keessaa fi bu'uuraalee misoomaa garichaa itti fayyadamu akkasumas meeshaa waraanaa barbadeessuu irratti kan xiyyeeffatteedha jetteetti. Aangawoonni Taayifaataa akka dubbatanitti Ahimad Izaddiinii fi maatiinsa haleellaa Israa'eloonni firoota isaanii wiixata ajjeefaman owwaalanii osoo deebi'aa jiranii ofii isaaniis ajjeefamanii jiru jechuun ibsaniiru. Maatii ajjeefame kana keessaa Ahimad Izaddiin haati warraasaa obboleettiin isaa ijoolleen dubaraa haadha warraa ijoolleesaa abbaa warraa ijoolleesaa fi ijoolleen ijoolleesaatii wal namoonni 19 akka jiranis ibsamee jira. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoowwan guyyaa har'aaf ni ta'u jennee qindeeffachuun isin biraan geenye kana fakkaatu turanii nagaan tura.